ايوه ما نسيت تو دائما تونا عرضنا كي الشيء هو ليس كان دائما تونا كي انتو تيجي ماجي تشود أنا اليوم بيكو بروف نفيد أجر هرب برشوا انتو ما فكرتي ولا How are you? تعرف عربي I'm well, thank you. ما تعرف عربي Yeah, very fine. ليش ما تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفت تبدأ وتوت أدامات بوند جيسان بكجتين نجني سوى جناجرات في الجاء ويارا nuwalin jirra يا سوبرا في أديو أنان في حسن فاولين جرا إيه سيرة شودا Entoto يعني Entoto dia mah jelas sudah nuwalin surah buya yero awal atif je sudah Entoto argen bebu kanafu arlalu fi namoni laltanin bainle nuwalin laltan Entoto malak fakat walinu la Allah walinu bashanana sudah nuwalin surah anggar rumah kesa wanjur malak kejuru si mulusna kunna anno Entoto bergenna jarra kono gara miti makina na jaratinin olbadem Akas, nuwalin turang kat rumah sinta watch na. Entoto Park. Kuni mal? Park Entoto. Ah? Sekarang fakat aja sih no. Esra rufti Jimma Entoto kan andro rufti betas akkam biri ammi olaltu wali lalu dem tamu olaltu kufti dan rafindi malalen kufni amalle lalu dem ta okay akkam yolaltu mal fakka qilleensa baay'ee bareeda kika Entoto bet Entoto ichu maji chod ani illeen beeku baruuf nan fedha garuu har'a barachuuti ayye sitta turfa Jimma rad bette maqaan keen suudin jedhama suudin galatu meeyye atoo bareedu Mariam jedhamte eessarraa dhufte Arsii eessa Asallarraa dhufte Entoto kan rufti ati Entoto maal fakkaatti olaaltu gana ilaalaa jira bashannan wajjin dhuftanii amma sa'a kan dhuftanii okay amma akka sa'a kana maa turte dhuftanii kaluma si fakkaate moo asal lamarraa kaate moo finfinnee keessatti as turte Entoto olaaltu maal fakkaatti asallaa guddini kee finfinnee ayye sitta turu isin taatu maqaa keenu jette Mariam qashti galatu Ati Entoto jechuun maal jechuun beektaa? Ni beektaa? Maal jechuudha? Maqaa maali? maqaa bareedaa fakkii kana filatanii moggaasan jedhee yaada dura maqaa kana jira moo eega iddoon kun bareeda booda filataniif jechuun namni gaafa waa moggaasu seenaa malee zimmadhee moggaafa keessatti Itoophiyaa keessatti wanta seenaa qabu yookiin dambe wanti Entoto jedhamu seenaa qabeessi yookiin immoo maqaa naannoo kanaa ta'uu mala jedhee yaada ayyee ka galatu maqaan keenu itti Anaan hin jedhamu Anaan galatu
akkasin jedhu maa akka jara laaltaa jechuun ani illee kanatti tun yeroo baay'ee dasnee tola reeta kanaaf jedhee xiqqannee ilaalaa jira ija qadaati ija qanaatti ilaalta maal si dhagahame sila meecha isaanii kan argitu jechuun gammachuu guddaa natti dhaga'ame maal namni dhalli namaa waa sadii lammataa tokko nama oolchuudhu inni daa'ima godhatu kan biraa immoo akkuma beektaa inni baqa waan kan kana ilaalan isinan gammadaa baasitu ni yeroo jedhee yaada aras dhaabadde okay anis osoo argadheetta jaarsa argadheetta beetiniiti qabdaa ani kaa natti heeruma feete islaama natti tola sirriitti kana ilaalta akka alaan naaf tola ammaafumaan qabu garuu dhugaa natti heerumtaare yoo tolee jettee rakkoo qaba kanatti godhanne ani garuu akkatti adiisitti nufisu kaa maal malee gurraacha ofiisu jaaladha maal mala bochaa deemu kan gurraacha dhugaa waan natti heerumtaa sila baay'ee jechuun akkasitti naa warra abdatti illee baay'ee jaaladheeti ayya rabbiis illee jaarsiisaa kennu kaa jaarsa akkamii feete jaarsa akkamii barbaadde nama jaalallaan laatu nama jaalalatti agarsiisu yookiin jaalalalaaf kennu nama jaalalasiif kennu kanuma kam akkasii feete san qofa inni dhugaadha garuu lammaffaarratti immoo dhiira diimaa feeta waliin galle caakiyya bareedduuf maaliif seeti magaalaa waan maa diimaa qofa bareeda gurraacha jaa bareeda hin beektu jechuun bareeda garuu magaalaa naantoo daa'imni atiin tun gowwaadha argite gurraacha wayya sila aslaan dhiirri gurraacha yoo ta'e dubartii yoo diimtuu taate bareeda akkas ture garuu magaalaa saba gurraatti sababa ta'eef dhiira diimaa fedhame daa'imni kiyya akka bareedduuf akka bareedduuf rabbi isin bareechina akka hin jenne abaarsa inni naaf tallee naan jedhaniiti ani garuu kanatti tolu dhiirri gurraacha ta'e dubartiin diimtuu taate akkasitti tola beeta ilmoo jardaltullee chokkolaataa ta'e beeta ati sababa gurraacha taate fakkaate of jajjabeessuun kee irratti tolee jira ati amma osoo gurraatti taate dhiira diimaa barbaadda dhiira diimaa barbaadda osoo dhiira diimaatti heerumtee bareeda ammallee gurraattiidha garuu gurraatti akkasii waan hin jedhamneef gurraachatti illee heerumtu siifumaa miti walitti buna taatan buna aananiin ayya rabbi siifaa kennu akkatti barbaaddu gurraacha cululuqaa barbaaddu san siyaa kennu diimaa yeetoo gurraachiitti akkanatti na kolfisiisi nama akkamitti argame akkam yoo laaltu akkam gurraacha jettee waan na jibbiteef dhugaa sitti tolee jira jechuudha galatoomii ayyes taa tolu atillee galatoomii garuu tu na fuutee irraa ol qabe irraa yoo mulqe duban irraa mulqe Sakam godhee jiru. irraa baasee uffata eeban irraa mulqe argitanii duban hasammaa qajettee laata akkatti mishiroonni heddummatti dhumanni ol fuudhe lafarraa dhufte talaa fuudhanii lafarraa fitan isin maal fuudhe dabarri fuudhe maal argetta onneen qabdu How are you? تعرف عربي؟ I'm well, thank you. ما تعرف عربي؟ Yeah, very fine. ليش ما تعرف؟ I'm having a good time. كيف يا باشا؟ Yeah, Where are you from? I'm from America. America. Ara dhukaasu yana qawwe kubbaa 25 keessa jira birri 200 nam tokkoof
Mako. Para si bato. Kada mo to na nagayilsit. Hawris ka. Aras dahil mo to nagayilsit. Kanang biyara ba din mo? Kanang mo. Hawris. Sodaalee guyyaa duraa bichaa xiqqoo sodaadhaan ture. Eegasii booda bakka asirra boqoo kumaan sodaa. Okay. Maal jedhama jettanii taphni kun? Kun rabbi iddoon isaa kan taphichi immoo geemuma jedhama. Geemu. Baay'ee namatti tole yoo ulbaatiyoon guyyaa wala baatu baay'ee sodaachisa. Guyyaa dura boo baay'ee na sodaachisee ture. Bakka saanachi ergan bareen boodatti waan itti fakkaata. Guyyaa lama bichaan sodaadhe. Sabuu guyyaa sadaffaatti kophaa godhama.